Amma kan nuti ilaallu chaapterii ja'affaa kutaa 11 herreega kutaa 11 chaapterii ja'affaa keessaati qormaata entraansii bara 2013 yookaan 14 irratti kan ba'e walitti ilaalla. Walumaa galatti boqonnaa kutaa 11 boqonnaa ja'affaa keessaati walumaa galatti naannoo gaaffii 5tu ba'e. 5 isaanii mee wal faana ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan jiru gaaffii lakkoofsa 11ffaarra kan jiru maal jedha? What is the determinant of the matrix 1 6 negative 7 5 jedha. Kanaafuu determinant isaa barbaaduudha jechuudha. Gaaffii salphaadha. Negative 1 negative 7 6 positive 5. So asirratti determinant isaa barbaaduudhaa fi kana kanatti baay'isne irraati kanammoo kanarratti baay'isne walirraa hir'isuudha jechuudha. Tokko baay'isu 5 hir'isu 6 baay'isu negative 7 ta'a jechuudha. Kana jechuun 5 minus 6 times negative 7 that is negative 42. So this one is also negative, this here is negative, so it will be positive 42. So is equals to this 47 ta'a jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti determinantiin keenya meeqadha jechuudha? 47 dha jechuudha. Sirratti kan nu kenname. Gaaffiin itti aanee jiru gaaffii lakkoofsa 19ffaarra kan jirudha. Gaaffii lakkoofsa 19 maal jedha? Which one of the following is the product of A, B of the two matrices? Matrix A nu kennamedha. Matrix A meeqa negative 2 3 1 4 nitu nu kenname and matrix B nisimo nu kennamedha. Negative 1 5 3 0 tu nu kenname jechuudha. Sana booda product eenyu nu gaafate? A B tu nu gaafatame jechuudha. A B gaafatamne. Kanaafuu product A B argachuudhaaf walcinaatti ni barreeffanna. Times negative 1 5 3 0. Sana booda product gaafa hojjennu matrix keessatti jechaadha. Dalga kana eenyuutiin baay'isna? Irraan gadee kanaatiin baay'isne walitti daana. Ammas dalga kanaatiin baay'isne walitti daane keewwanna jechuudha. Sana booda kana negative 2 baay'isu negative 1 positive 2 ida'uu 3 baay'isu 3 9. Isa jalqaba xumurreera jechuudha. Ammas immoo kanatti baay'isne asitti barreeffanna jechuudha. Negative 2 baay'isu 5 negative 10 3 baay'isu 0 0 barreeffanna jechuudha. Ammas isa kanas maal goona? Kana baay'isu isa kana goona asirratti finne barreeffanna jechuudha. Tokko baay'isu negative 1 negative 1 ammas 4 baay'isu 3 2 ta'a jechuudha. Ammas immoo kanasitti baay'isne asirratti finne barreeffannaa jechuudha. Tokko baay'isu 5 5 ida'uu 4 baay'isu 0 0. Sana booda walitti daane kaa'uudha jechuudha. 2 ida'uu 9 11 negative 10 ida'uu 0 negative 10 negative 1 ida'uu 12 positive 11 5 ida'uu 0 5. Kanaafuu kun deebii keenya ta'a jechuudha. Salphaadhumatti kun eessarra jira? Siirra kan jiru jechuudha. Aanseriin keenya siirra kan jiru jechuudha. Siirra kan jiru maal ta'a jechaadha? Aanserii keenyadha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 20ffaarra kan jiru walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa 20 maal jedha? Gaaffii lakkoofsa 20ffaarra kan jiru which one of the following is not true about the determinant of square matrix A jedha. Square matrix wanta barbaade ta'uu danda'a. Square matrix A wayinuu kennameedha jechaadha. Kana jechuun n by n dhaatiin matrix wayi nuu kennameedha. Matrix A jechuudha. Let the matrix A is 2 by 2 jennee akaanu yookaan immoo square matrix lama lamaatiin nuu kenname jennee haakaanuuti check gochuudhaaf jechaadha. Tiruu kan ta'e kamidha? Y determinant isa. If A contains rows of zeros then its determinant is 0 dha jedha. Kun rown tokko yoo 0 qabaate yookaan immoo rown tokko hundumti isaa yoo 0 ta'e determinantiin isaa maalidha? 0 dha. Check goone ilaallu. For example
een suni yookaan immoo maatiriksi een keenya kan nu kenname wanti dha jennee yaannuti mee fakkeenyaaf 0 0 haa ta'u irraa jalqaba sana booda 1 2 sana booda determinaantii isaa meeqa akka ta'e ilaallu 0 baay'isu 2 0 hir'isu 1 baay'isu 0 0 qixxeeta 0 kanaafu 0 ra'uu yoo qabaate determinaantiin isaa maadha 0 dha kun maadha tiruudha garuu inni maal gaafate not true jedhe kan biraan maal jedha if A has identical rows then its determinant is 0 jedha birra kan jiru maal ilaallu identical row yoo qabaate for example n qixxeeta identical row jechaan 1 2 kunis immoo 1 2 yoo ta'e jechuudha sana booda determinantiin isaa maadha 0 dha jedha check goone ilaallu 1 2 1 2 sana booda is equals to kana baay'isu kana 2 hir'isu kana baay'isu kana 2 qixxeeta maata 0 dha kun illee maadha tiruudha jechuudha the determinant of A is equal to this determinant of this transpose jedha transpose isa faana determinantiin isaa maadha wal qixxaadha for example matrix n kana da jennaa yaannu 1 2 3 4 sana booda A transpose jechaan qixxeeta maalta 1 2 3 4 akkuma isin beektan jechuudha sana booda determinant of n is equals to 1 2 3 4 determinant isa gaafa barbaannu 1 times 4 4 minus 3 times 2 6 is equals to negative 2 determinant of A transpose immoo barbaannu 1 3 2 4 is equals to 1 times 4 4 minus 2 times 3 6 is equals to negative 2 sana booda determinantiin isaa maadha nuun jedhe wal qixxaadha nuun jedhe kanaafu caarra kan jedhu kunillee maadha sirriidha jechuudha inni kan biraan maal jedha interchanging two rows of a matrix A give the same determinant jedha determinantii wal fakkaatan jennaa jedha yoo maalsaa wal jira dabarsine rawu lama yoo interchange goone jechuudha fakkeenyaaf matrix A ni bifa kanaatiin nuu kenname jennee ayyaana 2 baay'isuudha 1 2 3 4 sana booda rawuusa wal jalaa dabarsinu interchange goone B immoo 3 4 akkasuma immoo 1 2 jennee immoo ayyaana asitti determinant of A akka sila argannetti jechaadha meeqa finne negative 2 finne amma immoo determinant of B immoo barbaannu 3 4 1 2 is equals to 3 times 2 6 minus 1 times 4 4 is equals to positive 2 kanaafu gaa yoo rawun tokko yookaan immoo interchanging two rows yoo goone jechaadha maal ta'a ture asitti kana positive arganne kun immoo negative garuu magnitude wal qixa ture kanaafu the same determinant to qabatoo hin taane the same magnitude but opposite sign qabu ture jechaadha sign garaagara qabu ture jechaadha kanaafu deebiinsa not true waan jedhuudhaaf maal ta'a d ta'a jechuudha d irra kan jiru ta'a jechuudha inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 21 irra kan jirudha gaaffii lakkoofsa 21 irra kan jiru haalaallu gaaffii lakkoofsa 21 maal jedha which one of the following is the inverse of the matrix matrix icha barreeffannu matrix A jennee akaanoti 2 3 3 4 matrix ichi nu kenname kanada maal barbaadinu jedhe matrix inverse barbaadinu jedhe inverse of matrix A jechuun maal jechuudha adjoint of A over magnitude of A dha magnitude yookaan determinant of A dha adjoint of A akkamitti arganna yoo jettani 2 by 2 matrix dha yoo ta'e matrix nu kenname for example matrix B ni is equals to A B C D nu kenname yoo ta'e matrix B dhaatii fi adjoint isaa jechaadha qixxeeta diagonal isaan kan lama wal jala dabarsina D C no A goone jechaadha C fi B immoo minus dhaati maal goona baay'isnaa jechuudha baay'isne salphaadhumatti maas argachuu dandeenya adjoint isaa argachuu dandeenya jechuudha adjoint isaa argachuu dandeenya jechuudha sana booda bifuma kanaatiin jennaa hojjennuugaa adjoint of matrix A qixxeetaa maal ta'a jechaadha 4 negative 3 2 ta'a jechuudha adjoint of matrix A kanaafu gaa
A inverse ni qixxeeta adjoint of A over determinant of A dha. Is equals to maal ta'a? Determinant no adjoint of A jechuun maal jechuudha neerra 4 -3 -3 2 jenneerraa asitti sana booda magnitude of A immoo barbaannu. Magnitude of A qixxeeta yookaan immoo determinantiin isaa achaadha. 2 3 3 4 gaafa magnitude isa barbaannu 2 times 4 8 minus 3 times 3 9 is equals to -1 ta'a jechuudha over -1 sana booda negative tokkodhaaf maal gochuudha jechaadha kana shiruudha jechuudha. Sana booda maal taare kun -4 jechaadha +3 -2 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebii keessa filannoon kana qabate yoo jiraate ni ta'a jechuudha. -4 3 3 -2 kanaafuu irra kan jiru kun aanseri keenya ta'a jechuudha. Gaaffiin kan biraa gaaffii lakkoofsa 20 lammaffaa kan jirudha. Gaaffii lakkoofsa 20 lammaffaa kan jiru immoo haalaallu. Gaaffii lakkoofsa 22 gaaffii lakkoofsa 22 maal jedha? Consider the system of linear equation this one then which one of the following is true jedha. Which one of the following is true jedha. Linear equation nu kenname 3x minus ay is equals to 1 akkasuma immoo 6x plus 4y is equals to 5 jedha. Is equals to 5 jedha jechuudha. Mee kana Gaussian elimination method daatiin afuru Gaussian elimination method daatiin jechaadha. 3 -4 6 4 1 5 argument form isa abarreessinu jechuu barbaadetanidha. Kun argument form daatiin gaafa barreessinudha. Sana booda Gaussian elimination method keessatti ishee kana maal gochuudha? 0 gochuudha kaayyoon keenya jechuudha. Kanaafuu kana 0 gochuudhaaf kun row 1dha. Kun immoo maala? Row 2dha. Sana booda row 2ni akkama goonu row 2 minus 2 times row 1 goone hojjennu. Sana booda row 1 akkuma jirutti jira 3 -a 1 sana booda row 2 jechuudha jechuudha. Row 2 minus 2 times row 1 6 minus 2 times 3 6 minus 6 0 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti kan biraa immoo iddoo kanatti row 2 minus 2 times row 1 jedha 4 minus 2 times row 1 that is -2a so it is positive 4 plus 2a ta'a jechuudha. Inni kunis immoo akkuma kanatti na hojjettanii 3 ta'a jechuudha dhumarratti. Sana booda ishee kana maal gooneerra 0tti gashineerra sana booda xumurreerra jechuudha. Amma gaa wanti kun yookaan immoo sisteemni kun unique solution qabaachuudhaaf jechaadha. Coefficientiin y inni kun dirqama maal ta'uu qaba? Different from 0 ta'uu qaba jechuudha. Unique solution qabaachuudhaaf 4 plus 2n is different from 0 maal ta'uudhaaf? Unique solution qabaachuudhaaf jechaadha. Kana booda gaa 4 is equals to -2a a is different from -2 ta'uu qaba jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Unique solution qabaachuudhaaf jechaadha. Asitti maal jedha? Birra kan jiru if a is equals to -2 then the system has unique solution jedha. Kun guutummaa guututti maal jechaadha? X dha jechuudha. Hin ta'u jechuudha. Kan biraan bir a kan jiru maal jedha? No, asitti maal jedha? If a is equals to 2 then the system has no solution jedha. Asitti if a is equals to 2 ton taane otoo gatiin a qixxeetaan negaativa 2 ta'eera ta'e has no solution ta'a ture. Garuu iddoo kanatti maal jedhe? Positive waan jedheef kun illee maal ta'a? X dha jechuudha. Amma gaa asirratti a is different from -2 kantu jennu jechaadha. If a is greater than -2 ta'uu danda'a. A different from -2 dha taanaan sistemni keenya maal qabanneerra? Unique solution qabaatanneerra. Kanaafuu if a is greater than -2 yoo ta'e sistemni keenya unique solution qabaachuu danda'a. Tilmaama jedhu aannan qaba. Garuu guutummaa guutuutti gaaffichi sirriidha jechuudhaaf nama rakkisa. Ana kakootti eengashaa jechuudha. Kana fakkaata. Tole immoo kan boqonnaa torbaffaa
maatisii kutaa 11 boqonnaa torbaffaa keessaati kan ba'e qormaata bara 2013 kan 14 irratti jechuudha. Mee isa walitiin haalaallu walumaa galatti boqonnaa torba keessaati gaaffii sadiitu ba'e bara qormaata bara 2013 irratti ni jalqaban gaaffii lakkoofsa 12ffaarra kan jirudha. 12ffaa maal jedha? The additive inverse of the complex number 3 minus 4i jedha. Maaltu barbaadeedha? Additive inverse jechuun walitti daame kan 0 ta'u jechuudha. For example, negative 5 additive inverse insa maal ta'a? Positive 5 dha. Gaafa walitti daame qixxeeta 0 kan nu kennu jechuudha. Kanaafuu maal gochuudha? Isa nu kenname kana negaatifaatiin baay'isuu jechuudha. Negaativa baay'isuu 3 hir'isuu 4 i gaafa jennu negative inverse isa maal goonachadha? Arganna jechuudha. -3 plus 4i kan jedhu ta'a jechuudha. Salphaanumatti -3 plus 4i kan jedhu darra kan jiru jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 13ffaa irratti kan ba'edha. What is the modulus of the complex number jedha. Complex number nu kenname let z dha jennee akaanu z is equals to -6 plus 8i. Maaltu barbaadi nuun jedhe? Modulus nuun jedhe. Modulus jechuun karaa biraatiin magnitude jechuudha. Kanaafuu modulus of z is equals to square root of 6 square plus 8 square jechuudha. Kana jechuun square root of this one is 36 plus this one is 64 walitti meeqa dhufa? 100 dhufa jechuudha. Yennaa square root yalaati ba'u maal ta'a? 10 ta'a jechuudha. Salphaanumatti gaa modulus of the complex number insa 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsa caa ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 14ffaarra kan jirudha. Boqonnaa torba keessaati kan ba'e jechuudha. Boqonnaa gaaffii lakkoofsi 4 maal jedha? What are the modulus and the argument of complex number jedha. Let's say z complex number nu kenname z dha jennu z is equals to 2 plus 2i. Maal jedha? Modulus isaa fi argument isaa meeqadha respectively. Modulus gaafa jedhu maal jechuudha? Magnitude dha. Magnitude of z is equals to square root of 2 square plus 2 square is equals to square root of this one is 4, this one is 4, so it is 8. This means 2 root 2. This one is the modulus of the given complex number. Then what is this argument? And lammaffaamu jechuudha. Argument jechuun argument of z jechuun tan inverse of asirratti isa coefficient of I qabu irra isa coefficient I hin qabne jechuudha. 2 over 2 akka kana ta'a jechuudha. Is equals to tan inverse of 1. Tan inverse of 1 ini tan insa tokko kan ta'u jechaadha. That means it is pi over 4 jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu pi over 4 irratti yookaan immoo taaniin 45 meeqadha? Tokkodha wanti jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa walumaa galatti r kan jiru jechaadha. 2 root 2 dha. Modulus isaa wanti isaa immoo pi over 4 ta'a jechuudha. Boqonnaa torba keessaatii kan ba'e kana fakkaata jechuudha. Galatooma.